Harka fuunee akkamii kuni saaqidha. Akkuma beekamu kana dura sochiiwwan cimina qaamaaf nu gargaaranii akka waliin hojjennuu fi jalqaba saganteeffadheen ture. Egaa haa ta'u malee waan hundinuu akkan yaadetti naaf hin qaqqabamne. Kanaafuu wantoota ofii hojjechaa ture isiniif hin qoodiin tureera. Egaa kana hunda deemuun koo na of kolchaa jechuumaafidha. Kana booda garuu wantoota ofii koo manatti hojjedhu, manattis ta'e alatti waran hojjedhu isiniif qooduu fi waadaa nan gala. Isinillee akkasuma kaka'umsa qabaattanii na waliin hojjechuudhaaf waadaa seentanii gaariidha. Egaa har'a wantoota 5 akka waliin hojjennuun barbaada. Tokko isaanii irra deebinee marsaa lammaffaa hojjenna jechuudha. Isin garuu akkuma isinii mijatetti ofii keessan sagantaa keessan cimina qaamaa keessan waan beektanii fi si'a 4 si'a 5 hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa isa dura sochii qaamaatuun godhin baay'een keenya akkuma beeknu jalqaba qaama keenya sirriitti didiriirfannee stretching isa jedhamu jechuudha. Inni kuni dhiigni akka inni sirriitti maslii keenya bira ga'u qaamni keenya nichituu sosocho'iin ture akka inni sirriitti didiriirfatu nu gargaara. Egaa kana gochuun utuu sochii qaamaa hojjennu akka qaamni keenya hin miidhamne yookaan injurii isa jedhamu sana hambisuuf nu gargaara jechuudha. Egaa ani ofii koo already stretchii godheera. Garuu daqiiqaa 3 jalqabaa miila keessan qaama keessan mudhiitii olii harka keessan hunda stretchii gochuu yookaan sirriitti didiriirfachuu hin irraanfatina. Jalqaba kan hojjennu jumping jack kan jedhamudha. Miila keenya amma tokko gargar bal'ifna giddu galeessumatti achi ol utaallee harki keenyas waliin dhufee mataa keenya irratti wal tuqee deebi'a jechuudha. Jalqabnu isa kana 20 hojjennu marsaas jalqabaadha. Jumping jack. Digdama achi booda inni itti aanu sekendii 20 kunis baay'inaan miiluma keenya nu hojjechiisa. Rukkuttaan onnee keenyas akka inni dabalu godhee humna akka nuti baasnu yookaan kaaloorii akka nuti gomnu nu gargaara jechuudha. Inni kunis quick feet jedhama. Bakkuma tokko dhaabbannee idduma tokkotti kaachuu idduma tokko dhaabbatanii fiiguu jechuudha. Sekendii 20 haa jalqabnu. Hope sekendii 20 numa ta'a. Kanatti aansuudhaan amma immoo jalqaba kan miilaaf nu gargaaran hojjenneerra. Sadaffaa irratti hirree keenya, qolee keenya, laphee keenya wantoota cimsan hojjechuutti haa darbinu. Push uppiidha. Inni kun baay'een keenya hin beekna. 12 hojjennu. Miila keenya gargaris butuu dandeenya. Dhiifama na of kolchaa. Miilli keenya baay'ee gargarii quun irra hin jiru. Garuu harka keessan gargar bal'isuus walitti butuus dandeessu jechuufidha. 12 hojjennu. Achi push up yoo hojjennu wanti nuti beekuu qabnu qaamni keenya hundisaa takkaama bu'ee ol deebi'uu qaba. Kanan hojjennu taanaan yookaan of miinaa yookaan immoo bu'aa push up irraa argachuu mallu dhabnaa jechuudha. Kanatti inni aanu biceps curl jedhama. Inni kuni hirree keenya fuulduraa kana cimsuuf nu gargaara. Egaa meeshaa ulfaatina qabu yoo qabaanne gaariidha. Isan qabnu taanaan harka tokkoon harka biraa qabne
isa irra keessaatiin gad dhiibnaa. Isa jala jiruun immoo in morminaa jechuudha. Akka inni baay'ee gadi hin dhiibamne akka faallaa wal dhiibuu qabu jechuudha. Harki keenya waluma isaanii achi jijjiirree wal fakkaatuun hojjechuu qabna dandeenya. Kunis faayidaa wal fakkaatu nu argamsiisuu danda'a jechuudha. Kana jilbeenfadhee immoo hojjedhes rakkina hin qabu. Kudha lama hojjechuudha kaayyoon koo. Jechuudha. Achi iddoo isaatti deebifna of eeggannootiin wantoota ulfaatoo lafa keenyu lafichis akka hin miidhamne meeshichi akka hin cabne akkasumas ofii keenya irra miidhaa akka hin geessifne qalbiitiin iddoo isaatti deebifna jechuudha. Marsaa jalqabaa keessaa ni dhuma baaksing jaab jedhama. Kun egaa akka namoota booksii shaakalaniitti harkaan fuulduratti akka waan tokko fuula keenya dura jirutti yaadne rukkunne bakka itti deeffannee qophoofnaa jechuudha. Egaa ammas miila keenyaa amma tokko fuulduratti fiduu dandeenya. Isa tokko achi qaama keenya baay'eetu nunkuriin jabeessinee akka nama aariitiin waa rukkutee deebi'utti haa hojjennu. 12 harki dhaqee yoo deebu tokkodha. Haa jalqabna. Lama egaa warra amma nuti hojjechaa jirru amma tokko sin argansiisuu danda'uu qabu. Egaa kan hojjettanii dadhabbiin isinitti dhagaamaan jiru taanaan yookaan sirriitti hojjechaa jirtanii yookaan immoo haalli sin keessa jirtanii fiizikaal fiitnesiin keessan baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa jidduutti sekendii 21 qilleensa fudhachaa bishaanis akkasuma liqimsaa hojjechuun gaariidha. Marsaa lammaffaaf isa xumuraa hojjenna. Akkuma jalqaba isinitti hime ofii keessanii manatti hojjettanii marsaa 4-5 hojjechuu dandeessu. Jaamping jaakittaa deemina. Digdama miila saffisaan kaasu iddoo tokko dhaabatanii harreedu. Sekendii 20. Sekendii 20 taanuudhaan puushaappii 12. Puushaappiin asumarratti puushaappii gaafa hojjennu yoo akkaataan amma hojjechaa jiru kanatti hojjechuu isinitti ulfaate jilbeenfachuudhaan buutanii deebi'uu dandeessu. Inni kun cimina isaa salphisaa jechuudha. Garuu faayidaan isaa amma tokko wal fakkaataa madha jechuudha. Puushaappii 12. Taanuudhaan sibiila ulfaatina qabu yookaan harka keenya walirra keenye gad dhiibuudhaan harki keenya waliisa akka inni wal dhiibu gochuudhaan irree keenya fuuldura yookaan baayiseps jedhamu hojjechiisuudha jechuudha.
Wanta ulfaatina qabu gaafa kaafnu dugda keenyaan harkisuu hin qabnu. Qaamni keenya sirraa'ee dhaabbachuu qaba. Iddoo tokko harka keenya duwwaatiin harkisuu qabna jechuudha. Akkasitti harkifna taanaan of miidhuu dandeenya. Marsaa lammaffaa shaakala sadhumaan inni kuni baaksing jaabiitti deebineerra jechuudha. Kun asinitti miila keenya tokko gargar bunnaa, miila tokko gara fuulduraatti finnaa, oofnee deebisna. Rukkunnaa deebinan qophoofna. Inni kuni 12dha. Yookaan tokko tokko lakkaa'uu barbaaddaniina 24. Egaa lakkoofsota kaa'e kuni nama sochii qaamaa giddu galeessa ta'e hojjetuuf ta'u jedhee waan ani yaadeefidha. Akkuma fedha keessanii fi bu'aa irraa argachuu barbaaddaniitti cimsuus hir'isuu dandeessu jechuudha. Sochii kana egaa haa ta'u isaarraa kanumaan xumureera. Gama feesbuukiitiin kana isiniif nan erga. Isinillee waayillan keessan waliin walii qoodaati hojjechuu yaala. Egaa kan caalu walitti deebina amma birraanis bari'aa jira Ameerikaa kaabaa kana alattis manattis hojjechuu yaallaa jechuudha itti fufne. Tole torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.